Koomentii keessa inni isinii deebisa kaleessa gaaffii wayii na gaafattanii turtanii koomentii jalatti duraan dursee jechuudha. Sumayyaan kiristaanaa jechaa turtan jechuudha. Sumayyaan kiristaanaa miti. Sumayyaan musliima taate jirti. Garuu duraanii kiristaana turte jechuudha. Sumayyaan akkuma argitanii maatiin ishee guutummaan kiristaanaa jechuudha. Garuu immoo jechuudha isheen ergi Yamanii dhufte ergi Saayidootti heerumte musliima taatee jirti malee maatii isheeti malee ishee miti jechuudha. Isheen asallamtee jirti akkuma beektanii walumaan beennaa jechuudha. Viidiyoo isaanii isin dhaggeeffattanii viidiyoon isaanii kanaan dura yeroo hojjetanii qaata waggaa 3 dura waggaa 4 dura akka isheen gara amantii musliimaatti dhuftee duraan kiristaana turte dubbatanii turanii viidiyoo keessatti isin ijoollee reefuu dhufaa jirtanidha natti fakkaata warri gaaffii kana gaafattan malee ani durumaan iyyuu nan beeka jechuudha akka maatii iseen kiristaana ta'anii viidiyoo keessatti dubbatanii waan jiraniif ani waggaa 7 ka'een isaan hordofa dhugaa rabbi ergiin biyya kana dhufee ka'ee isaan hordofu eegalee jechuudha malee maatiin ishee kiristaana isheen garuu asallamtee jirti isheen musliima taatee jirti malee kiristaanummaadhaan hin jirtu isiniin jechuun barbaada gaaffiin keessanii isinii deebi'ee jiranatti fakkaata ijoolleen tokko maallaan jettu koomentiin ilaaltu ati koomentii namaan dubbiftu koomentii namaa hin argitu naan jette nan arga bar koomentii hunda keessaniyyuu nan arga maaliifan hin argu koomentii isaa arraban taane yoo tasaa arraban taane barreessitanii lolafaa waa tokko barreessitanii ani hin argu dhugumatti maaliif dileetii godha yuutuubiin akka inni dileetii godha ofirratti hidhee jira waan ta'eef koomentii arraban taane minaamin waan jedhamu ofirraa dileetii godha yuutuubiitu ofuma isaatiin anaa miti ofirratti hidheen jira akka dileetii godhu akkasumas lakkoofsa bilbilaa yoo achi jalatti barreessitanii qubeedhaan yoo hin ta'in lakkoofsa bilbilaa duwwaa 9 akkas jettanii yoo barreessitanii dileetii godhaa jechuudha hidheen jira kanamni na jalatti hin barreessine kanaaf malee ani koomentii gaggaarii nan arga. Isa kaan immoo utuu hin argin ofiisaatiin dileetii godhaa jechuudha. Isinummaan arraban taane barreessitanii yoo achi deebitanii ilaaltanii hin argitanii jechuudha dileetii godhan numtiyyuu malee kanaaf malee koomentii keessan arguu dhiisee miti dhiifama gidduu kanas immoo biiziidha akkuma beektanii hojiin namatti baay'atee jira qoonqoodhaafuu giddinaasa. Isin immoo maal taatanii dhugaa rabbi qoonqoodhaaf ofiifuu giddinaasaa ofiifuu isin immoo koomentii dubbisiidhaan mataa nama iftuu isa iyyuu ramadana kana keessa meedhiisaame dhugaa rabbi maal taatanii isin akkin jedhe egaa ayyuun akkuma jette kaleessa goote barii ayyuunii dhugaa rabbi ayyuun gudii goote umariin reebdee qaqaxaqqasiiftee fayyaa gilii fakkaatteetu yoon hin reebsisin yoon umariidhaan godhin yoon milishaatti bitee dachee nyaachisin yoon akkasin godhin annamaa miti yoon umariidhaan godhin jette gootee fi dhufte bar gootee fi dhufteetu qileetti dabaltee lafa nyaachiftee dhufteetu fayyaa gilii fakkaatte akka waa keessa harka hin qabne wayii akka waa jiraa bitiire ofirra dabarsuu wayiittitu dhaadachaa turte kaleessa ani isa viidiyoo isheen dhaadachuun argee hojjedhe malee isa inni reebame yoomna arge viidiyoo walirra gadhiisan natti fakkaata umariin viidiyoo gadhiisuu didee dubbachaan turreen viidiyoo walirratti gadhiifameetu aniin keessan hin agarre kan umariidhaa sanni reebame asii gaafa dhufee viidiyoo fe'uudhaaf achi olli gara yuutuubiitti ol ba'u umariin viidiyoo gadhiiseen nan reebame waan jedhu nama na tumsiise wallaalee gaafa jedhu mata duree isaa abbaan koo badee edaayyuun ofirra dabarsitee reebdee dhuftee jedhe ka hin albaafte bar dhugaa hin albaafte irraa galchite bar mucaa nama dacheetti gad dabalte nama 3 ta'anii nareebanii hedheetu adda hidhatee harka kana xaxatee taa'ee umarii kiidha garuu jechuun namni gaarummaa namaaf yaadullee nama goddaama inni garuu ayyuu intinii kana bira goree bar dhugaa sumayyaa deggeree sumayyaa bira goree maal balleessee dhugaa sumayyaa bira goree baga dubartii bira goree dhugaa dubartii bira dhiirri goru bareedaadha garuu immoo isaa ayyuu irratti piraankii kana hojjetan balleessani maaliif dhossee ayyuutti mudhiise malee dhossee ayyuudhaan akkasii ayyuu sumayyaan sifattanuu dhufaa jirti of qopheessii taa'ee hamtuu isheen dubbatin jedhee otoo itti bareeda ture malee amma inni beektaa jaalaluma sumayyaaf qabu ibsuudhaaf kana hundaa godhee malee badii qabaatee miti hundaafuu rabbiin isaan qajeelchu malee mucayyoon bar qaxaqqattee dhufte bar kaleessa qaxaqqattee dhufteetu fayyaa nagaa fakkaatte ofirra dabarsu siyaasa beetti mucaan kun ayyuuni siyaasa beetti dhugaa maaliif ofirra dabarsuudhaafitu bor viidiyoon naaragaadha jechuudhaafitu viidiyoo walfaana gadhiisanii bar walfaana gadhiisanii maaliif
Amma isheen xiqqoo isa dursitee gadhiifte natti fakkaata. Inni immoo booddeeraan viidiyoo gadhiise saniin booddee maal ta'e anuu siifin godha anuu sirreeba anuu waan itti na goote yoon siin godhin annamaa miti ani meeshaa mana kiyya keessaa gurgureetan yoon siin albaasin annamaa miti jettee viidiyoo kaleessa waraabdee gadhiifte innis narreebame jedhee viidiyoo irraan gadhiise. Amma isheen beektanii dubbiin kun cimtuudha bar ofirra dabarsuudhaa jetteetu maal goote hin galabbatte bar dubbii galabbatte ofirra dabarsuuf jecha akka anu barre afaan inni sirreebsisa jedhe malee yoomin sirreebsise jechuufitu walirra viidiyoo gadhiisanii amma baluusaan barree kaan yoon ja'ee jira dhugaa rabbii abaluusaan barree yoon ja'ee jira nambadee nama sadeedhani namni sadan sun eenyudhan taa maal laxxee nambadee gurbaa nama maal ajiraatu maal goota dhiisi wakabee ajiraatu maalu miskiina. Maalu warri Itoophiyaa keessa jirtan kun waliin lolina dhugaa wal jaalladhaa wal kabajaa malee maali akka ijoollee amaaraa sanatti walii wajjin hojjettanis immoo wal loltuu dhugaa rabbii akka ruuttaa fa'aa birishii fa'aan taatanis walii galtanii viidiyoon hojjettanii maaliif wal tumtanii sadarkaa kanaan wal keessu kaleessayyuu barii Isaaqiin jaarsi jaalallee nama booddana dhufe kan abirishii sun daanii morma qabee ajjeese olee namni gabaabaan kun humnaan qabus natti fakkaata cuggoonaan ajjeese olee bara rabbitu baase isallee maasin akkatti walii galtanii wal miidhuu dhiiftanii morma wal qabdanii dhiiftanii maaliif wal falattu badee yaa'ayyuu raamadaana kana ammoo maanta keerii mallee dalagattuu kaniiti mucaa namaa falaxxee lafa geesse badee yanaa nyaatu jaalallee isaati moo obboleettii isaati isheen dhufte maa inni maal taate jettee balaa buufte barsheellee ani viidiyoo isaa galgalan argee qirixanii lafa kaane abaluu isaaniin beeku qoradheen bira ga'a kaameraa keessa jira jedha. Nambadee maaluma ergii atumti badii kana balleessite silaa Sumayyaa wajjin walii galte hin dhokattu ati maaliif galgala deemta galgalan deemin dhugaa Sumayyaa gargaaruun kee deeggaruun kee bareeda dhugaa rabbii an akka kootti gammachuun qaba. An nama dubartii miidhu hin jaalladhu dhugaa rabbii nama dubartii miidhu dhiira dubartii miidhu hin jaalladhu jechuudha. Kanaafuu inni gara dubartii goree Sayidotillee balaarraan hin geeni innumtiyyuu Sumayyaa bakka tokkotti sii qabee bakka dawwaltee fi argachuu iyyuu hin dandeessa karaa sanaan. Kanaaf jennaan girrigirrii dhiisaa dhugaa rabbii girrigirrii waltumeessaa miidhaa walirraan ga'u dhiisaa kan warroota kaaniyyuu hin ga'a waan ta'eef maal jechuudha walii galaati jiraadha tokko taa'aati jiraadha viidiyoo dalagadha indee amma kana wal xafaxafu maaltu geesse maaliif reebsiftu. Nama ittiin himtanii dawwaltanii dhiisii amala keessa reeffadhu balleessaa jirta dogoggoraa jirta nama walitti hin naqin jettanii haga dawwaltanii itti himtan yookaan immoo qaamaan argitanii itti himtanii halkanii deemtanii nama tumtu maali gaariin kun dhugaa hundaafuu rabbisin haa qajeelchu malee wanti isin keessa jirtan gaarii miti dhugaa. Du'eera deema baay'ee haasa'uu hin danda'u maa du'uufan deema maali qonqoo naa jeefti dhugaa tokko maallaan jettee wanti jalatti obsii. Wayyoo obsi kaanaan jette maal gochuu danda'an obsa bishaaniin dheebodhu waa barana qabbana alhamdulillah bishaan miti am qonqoma waa fidinaan jette beektaa isheen barte nama dhiiftu miti isin immoo amalli barte nama dhiifte fidinaan jette fidi yoo amma wayirti isaan busaa kana hojjedhu garaama keessaa na taphata inuma na taphata maalin jedhee maagaan kiyya waa bare natti fakkaata garaa keessa akka daa'ima garaa keessa waa jiru numa na taphata waa fidee qonqoo kana namni qonqoo malee hin jiraatu dhugaa rabbii sagaleen kiyya na badeen du'a bar dhugaa yeroo ta'e waa nyaadhee maal jedhu galgala gasaan busaa koos buskutii koos garaa guuttadhee achi gaaban qabu garaan xebbee na ta'e hin socho'u dhugaa rabbii danda'e.